Jaalala keetiin kan akkasii maraachaa jiru maati? Uummata wajjin gartee social life wajjin jiraatteeti moo bakkee bu'anii shakku jiru. Shiikii arargee wayii takka jaalala qabsiisa. Bakka sana hordoftoonni keenyaas akka baran Sooftii lakin. amma isa fudhatanii reessisu ni jirti. Akkasni harkana qabattee na gadhiisuu diddee mana keessatti gotottee ol na galchite. Ani hin beekon na beekti jedhee tan sooshaal miidiyaa irratti na beekti jedhee. Ati suuraa na hojii koo deemte. Edaa ishee waan biraa yaaddeeti. Rabbi harka na baaseera. Laaf street kan jedhamu fa'aa anillee yeroo sana yoo fikiranyaa qabaadhu yookiin jaalallee qabaadhu deddeema jirti. Durumarraa gartee yaadata durumarraa. Mana taasisaa uummata dalagee dadhabee jimaa qabu jiru ajaa'iba. Gargaaru isaan kumaara taatan. Duuba gattaa egaa hoo dhiiramii akkamitti qabaatu naan jechuudha. Addi mana akkasumatti ani qabee hin beeku jimaa guutuu akka guyyaa tokko qabee hin beeku. Akkamitti qabaate duuba jimaa naan jedhan. Adareen biyyoota laga sayii kan sodaate firraa taa'ii. Ashamaa jirra jirtu ilmaan Oromoo addunyaa tana gubbaa jirtan hundi keessanuu nageenyi keenyaaf bareedaan gartee akka aduu fi gartee ifaa bareedaa bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha. Akkuma beekamu Dooktor Naafiyaat Geetuu biyya Dubaay ture. Biyya Dubaay irraa amma gara biyya isaa deebi'ee jira. Biyya isaa Oromiyaa keessatti argama. Oromiyaa keessatti argama waan jiru sammuu isarraa barra. Ammaan tanaga ismaanii baga nagaan dhuftee welcome jennaani. Baga nagaan dhufte siin jenna duraan dursa. Tamam. Kullu tamam. Amara namaatiin eegalta. Maafi mushkila. Kefalek. Tamam. Kullu tamam. Tikko afaan Oromoo. Sidiba. Nadiba. Ayi galatoome egaa manuma goote irra keessummaa goote naaf feete jirta. Diiyaaspooraa waan ta'eef WhatsApp. Okay. Diiyaaspooraa waan ta'eef akka diiyaaspooraatti na simateera. Egaa wanta inni nagaafatu hin beeku. Amma Oromiyaan jira. Baha Oromiyaa biyya jaalalaa biyya qashtii Harargeen jira jechuudha baadiyyaa. Akkasii hordoftoota keenya ammaan tana kallattiidhaan gama gaafii fi deebii dabarra. Gaafii fi deebiin irraa eegallu immoo ta Dubaay keessatti dabarse waan Dubaay godhaa ture gaafanna. Osoo biyya keessaan gaafanne waan Dubaayitti dabarse gaafannee akkasitti mudannoo takka takkaan gaafanna. Mee gaafa duruu Dubaay deebitu. Dubaay gaafa duruu deebitu jechuudha. Maal goote? Waan tokko hin goone gaafan Dubaay jalqaba dhaqee xiyyaaraan bu'ee achi booda guyyaa tokko buleen biyya yaaduu jalqabe. Buddeen biyyaa fa'aa yaade. Guyyuma tokko immoo? Guyya tokkotti biyya abbaa koo biyya haadha koo yaade bu'uun jalqabe. Dubaay keessatti yeroo sana tireeningii fi deeme. Leenjii wayii ture. Sooshaal miidiyaa kontent kireetarsiidhaaf deemeen ture. Egaa biyya guddoodha, biyya teekinooloojiidhaan baay'ee badhaatedha, biyya akka ammas ta'e dhageenyu miti baay'ee. Biyya baay'ee bareedduudha. Waan biraan goonis jechuu barbaadessa. Bakka jechuun airpoortichi gabbuute makiinaan si fuudhanii malee wanni biraan nakutanii yeroo sana marga wayii nyaadhanii marga wayii natti kennanii. Maal jedhanii achitti marga nyaadhunaa jedha marga akkamitti nyaadha. Nallaalee nama tireen taane marga akkamitti nyaadha. Marga nyaadha marga akkamitti nyaadha. Inna saboota xiqqoo nyaata biyyaa kana fayyaduu jalqabee yuusii noo. Guguma rakkatte. Nyaata biyyaa kana fayyaduu. Mana maqaa sun darbu turte. Gisee raftuun yaa argaa ture. Yeroo nyaata wal geessi nyaattu akkasitiin harka keedhaan. Harkaan nyaata. Qabdee nyaattu. Oh my god. Achi immoo maan kan nyaatan? Ati harka dhiqachuu fa'aa beekte yoo fa'a. Kammaan kaa yeroo sana buddeena see gaafa na jedhan ruuziidha. Marga faanatti kan marga akkamitti nyaata. Ati nama marga kam nyaatta? Sirrii miti. Laannu bita yaabbilee.
Araba achi dura argitee ni beektaa? Araba jechuun argeen ture. Dhala Arabaatii fi nama Araba Ani achi ol dura jedhee ija argite. namaa keessa ilaalu na sodaadha. Iji koo jalaa keessa waan ta'eef Okay. ol jedhee ija namaa keessa ilaalu na sodaadha. Kara kanaan hin gaafatin. Yaa Rabbi. Yeroo duraatiif achitti Araba arguu feeti imma. Let's go. Okay, hayyee. Gaafii lammataa. Amma gaafii takka sana haasa'u jiru hundinuu. Ganaa gaafii hedduu si eeggata. Ganaa hurkaa akkanatti goggoochuu ta'e sooftichi si haatiin jira. Yoo barbaadde asii fadhu. Jira. Gaaffiin na gaafatu hin beeku. Asumaanuu rukuu jalqabeen jira. Biyyi gannadha. Garuu rukuutti hin jira. Damsiisuu fi ni beekanii dalagaasaa. Ni beekanii hordoftoonni sitti ni mutu. Hordoftoonni shan mutatawwira beektaa rakutaa. Mutatawwira jechuun ni beektaa? Mutatawwira. Mutatawwira maaliif? Jechuun warri biyya Arabaa jiru hundi ni beeku. Mutatawwira jechuun ismaartii maan akka nama qarooma hordoftoonni uummata fannaana jechuudha baay'ee. Hordoftoota keenya uummata fannaanaa arragaa keessummaa ta'ee dhufee jira. Manuma gootu dhufe keessummaan diinqan seenu keessummaan akkamitti dhufee nama gaafata jiru. Lala. Mana gootu keessummaa ta'ee intarviiyuu na gochuutu jira. Manni kasaatii miti inni Dubaay dhufee manni keenya. Akkasii gabaabatti ammaan tana achitti yeroo ji'a takka akkana turtee jirta walumaa galattu. Marsaa lama deemee tole. Akkamitti shiikoliin qalbii sinanni akkamii harkaa baatee dhufte? Ijoollee jechuun hundumaa nan jaalladha. Ayyee. Egaa ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf keessumaa shamarran keenya jiranii garaa qulqulluu jaalala qabu namaaf. Keessumaa namni gaafa biyyaa deemu sooshaal miidiyaa irratti eegamte simannaa addaa siif godhu baay'ee si jaallatu doktara keenya sin jedhu. Doktara keenya sin jedhu kitaaba fa'aa yeroo geessinuuf kitaaba fa'aa yeroo geessinu kennaa fa'aa bitanii fa'aa nuuf kennu. Laaqi nyaata fa'aa si affeeramu jedhu. Adda bakka gaafa fakkeenya mana nyaataa fa'aa erganii keessumaa shamarran ijoolleen Dubaay jiraatan ijoollee baay'ee amala qabeessota nama jaallatu nama kabaju. Egaa kan biraa waan rakkisan hin qaban warri rakkisanis immoo dubbadhu mee lakki lakki dafqaan jiranis urguutti hin jiran. Akkas gaa shamarran Dubaay gaafa haaruu qarxama sin godhe gurbaani namni biraa ta'uu dhufuuf ta'an si'aan namni biraa ta'uu warra keessan kan. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen Dubaay keessattuu shamarranis dhiirris baay'ee hundumti isaanii ijoollee addaati nama jaallatu. Baay'ee nama jaallatu. Jaallachuu qofa miti nama kabaju ijoolleetti. Yaa akkuma arginu uummata ardii akka tasaa hin beeku yeroo tokko bakka ta'e deemee hin beeku bakka sanaan akka kaaffee fa'aa jira ture. Beektaa shamarran tokko tokko shamarran Habashaa jiru. Shamarran Habashaa kan baariidhaan dhaabatantu jira. Ani hin beeku kottu kottu naan jette jettuun darbaa deeme na beekti jedheen deeme beekte. Gaafa dubbisu ol darbattee kottu seenii naan jette. Qarshii kaffaltee wajjin hin ciifte yeroo sana. Isii si kafala moo isii si kafala? Anatu kafalee isheen waliin ciisnaadha wantichi. Isii kafala? Akkam akka ta'e beektaa? Namoota biyyoota kan biraa dhufan kana Sudaan fa'aa kallattii garaagaraa Sudaan itti fakkaata jalqaba. Kam naan jettee nan deemee. Isa min falleekshi jennaan Habashaa nan deemaa jette. Isa booda akkasni harka na qabattee na gadhiisuu diddee mana keessatti gotottee ol na galchite. Ani hin beeku na beekti jedhee tan sooshaal miidiyaa irratti na beekti jedhee. Ati suuraa na hojii koo deemte. Edaa ishee waan biraa yaaddeeti. Rabbi harka na baaseera. Gurbaan saayimni kiyya tokko riyyaan kiyya tokko fiigaa dhufee harka gotottee na baasee sokke. Bakki eegasboota isaa sii beeka. Naayimee. Ati adda sii baale dubbiin. Maalitti hin beekan waan tokko hin beeku. Ano waan tokko hin beeku. Yoo miskiina mata yemmee dhageessisanii wayyoo. Mudannoo kana dagadhu jechuun barbaada. Amma kun mudannoo irraadhuma Dubaay keessatti mudate. Eeyyee. Mudannoo deebinee sin gaafatu jechuun hin ta'e. Kanuma. Akkas oowwichi si dararee guyyaa tokko si TikTok irratti sooftii gartee paakka tokko fixeen argee. Ho'i achi na daree duwwaa miti bara. Ogguu baatu uffata uffattaami. Uffata akkasii ofirraa cuunfita. Irraa baastee jechuudha. Ofirraa cuunfita. Akkasii jechuutu hin deema bara. Baay'ee ho'aa immoo waan danda'u baay'ee qorannaa wayya diilalli naa wayya malee waan danda'u baay'ee egaa xiqqoo rakkisaadha.
Dandamanneer. harkaa baatee jirta. Akkamitti biyya san keessa jechuun akka arginutti biyya Dubaay san keessa Oromoon biyya Dubaay jirtu jechuudha. Yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irra ni argina. Hedduu nama jaalatan akkuma ati jettee nama simatan nama kabajanii ardii ishee keessa isaanumaa jira. Akka waan jettee yaaddu si godha. Saniif jecha gartee hoo'ii kunka jara san akkamitti akkasitti tolcheen si gaafachuu barbaade isaan sana jechuudha. Atu akkasii si darare isaan akkamitti si hin cinqini hoo'ii kun akkamii haalli jiruu isaanii gisee laata. Actually itti barta waan tokko. Sigalee yommuu waan tokko itti baraa deemtu ni irraanfatta. Fakkeenyaaf hammati baadiyyaa irraa baatee magaalaa guddaa keessa bakka konkolaataan gurguddaa deemu sagalee qabu keessa yommuu bultu halkan takka si jeequu danda'a. Ribsi qabuu dhiisuu danda'a. Garuu hogguu itti baraa deemtu utuu addaabtu goota waan ta'eef dhageessu jechuudha. Hedduun isaanii kaachi jiranii baranii jiru. Baay'een isaanii xiqqoo rakkisaa ture isaanitti ulfaachaa ture. Garuu mana keessa AC banatanii taa'aa akkas. Okay, bareedaadha. Amma gara biyya teetii dhuftee amma Harargee jirta. Amma gaaffii fi deebiin biyya alaa kanneen coofamu. Wanni seemanii jirti. Wanni haasa'uu barbaaddu wanni Dubaayitti hin jirtu lakki. Hordoftoota keenya amma gaaffii biyya keessa deebinee jira. Gaaffiin biyya keessa sana oomishu ni beeka. San dhaqee ilaalee deebi'ee jira gamma. Gaaffii biyya keessaa ta'e galla. Namni hedduun akkamitti si beekan ni beekta. Ati akka nama Harargeen ta'in beekamaadha. Yaa dhalootaan hin baane. Dhalootaan Harargee kan ta'in beekamaadha. Garuu namni dillis hordofu kunii fi namni hundinuu kan itti beeku namni kun gartee nama takka biyya Finfinnee fa'aa jiru. Nama yookiin ka Harargeetti hin jiraanne si yaada namnummaan hundinuu. Ati eessa dhalattee eessa guddattee Harargee maaliin dhuftee akkamitti as jiraachuu dandeessa? Duraan dursa. Galatoomi baay'ee namoonni hedduun duuba teessa jiraattanaan jedhu beektan hin beekan Finfinnee yookiin immoo Adaamaa kan jiraatutti beeku baay'ee isaanii. Ani dhaloonni kiyya Wallagga Bahaati. Wallagga Bahaatti dhaladhee mana barumsaa naqamtee sadarkaa lammaffaa piripaaraatoorii achitti fixee bara 2011 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Baay'ee waggaa 11 dura jechuudha. Waggaa 11 duratti fakkaata. Yeroo kutaa 12 fixu kutaa 12 naqamtee piripaaraatoorii iskuulitti fixee yeroo sana jalqabarratti yuunivarsiitii Haromaayaan gute. Haromaayaan yeroo baay'ee asoosama godaannisa kan dhaabaa wayyeessaan barreesse keessatti nan dubbisan ture. Harumaayaa imeejii isaa yuunivarsiitii keessa kan jiru na keessa ka'ee jira beekte. Love Street kan jedhamu fa'aa anillee yeroo sana yoo fikiranyaa qabaadhu yookiin jaalallee qabaadhu deddeema jira. Durumarraa gartee yaadata durumarraa. Yaa hogguu sana Harumaayaa kabiraan immoo nyaata bareedaa namaaf kennu. Hogguu sana barama kana fakkaadhaa bara. Hogguun yuunivarsiitii yaa argeetiin jira muka qabu fakkaata. Suuraa argeetiin jira. Qallaana kan ture beektee yeroo sana hogguu sana qallaa waan hin ture furdachuus ni danda'a jee yaade. Harargee immoo Harargee deemuun barbaada. Harumaayaa deemuun barbaada kan jedhuudhaas ka'ee takka faarratti hin guute. Egaa hogguu sana ani Harumaayaan dhufee Harar magaalaa Harar jechuudha. Magaalaa Adaree. Adareen biyyoota laga sayii kan sodaate firraataayi. Harariin galee kan sinibu asumatti hin baradhe. Yuunivarsiitii Harumaayaa damee Hararitti hin baradhe. Kolleejjii fayyaa meedikaalaa muummee barnoota meedisinii. Asumatti tafee asitti nafee amata 11 Harar keessa jiraachuu. Amata 11 guutuu Harargee keessa jira akkuma qabaadha. Amma 11 keessaa baga. Isin Harargee miti bu'a. Qajeellotti hin beekaa baran Harargee linnaa so'a. Amma niin gaafannaa niin goolaa ooludha qabalillaa. Jechuun dhaggeeffattoota keenya. Ana immoo duuba isaatti haasa'u jira. Ni beekaa. Majaalatti hin beektu. Ni beekte. Akkasitti amata 10 kan jiraate jiraate jechuudha. Ganoo as deemuun barbaaddu jechuudha asirra. Yaadni akkamii Harargee gadhiistee deemuu goraan sinii danda'a yookaan ammoo yaada ni qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf haala jireenyaa yoo ta'e waan biraa yoo ta'e malee Harargee biyya dhiisee deema miti.
ittiin bartu beekte Ayyee. biyya kanatti barteellee haala jireenya isaa haala hawaasummaa isaa bartee beekta gaa uummanni asii irratti kaasuu ni danda'a. Uummata addaati dhugaa dubbachuudhaaf. Itti bartee firiidamiidhaan firii taatee haasa'uu yaada kibli isaanii ibsachuu jaalala jibban beekanii wanti sitti himu fakkeenyaaf daayireektii manatti himta. Waan jechuu barbaadde. Waan jechuu barbaadde. Kallattumaan si dubbatta. Kan biraa namni isaa hundumtuu jaalala. Oromoo ta'uun kee qofti gaariidha. Ni kabajamtaa. Si jaallatu. Uummata nama jaallatu. Uummata nama kabajuudha. Kanaaf I don't know nan ture jechuu hin danda'u. Haalli jireenyaa tokko tokko kan dirqisiisan jiraachuu danda'u akkan deemuu fi malee biyya dhiisanii deeman miti. Okay, Harargee akka faarsootiif thank you so much galatooma siin jeetiin jira. Yaa dhumarratti dubbadha waa'ee jechuun amma jechaan geetiin amma jettaa hundu Harargee hin ga'uuf beekte. Dhugaa dubbachuuf hin ga'u. Wanta ani kan jedhu an dhugaan isin jedha fakkeessuun baay'ee fakkeessu waggoota akka sooshaal miidiyaa irratti illee ni beekta yeroo baay'ee waa'ee Harargeen barreessa. Hin faarfamneef gama afaaniinis yoo ta'e qabsoo afaanii keessatti qabsoo guddaa kan godhaa turan gama siyaasaanis yoo ilaalte gama dinagdeetiin illee inkluudiin jimaa godhee yoo ilaalte gama aartii keessatti illee yoo ilaalte artistoonni bubbuleeyyii artistoonni durii baay'een isaanii kan akka fakkeenyaaf Alii Birraa fudhachuu dandeessa. Artistoonni kaanis kan jiran hedduun isaanii dachee Harargee biqilchee. Qabsaa'ota gameeyyii kanneen akka Usmaayyoo Muusaa faallee. Akkasuma jaalala. Warroota qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo qubee ammatti barannu kan nuuf kalaqan hedduu isaanii. Jechuun isa an kana seenaa hin dhagaa ture beekte garuu sooshaal laayifii jireenya hawaasummaa irratti jaarsi jaallatu baay'ee nama jaallatu. Oromummaa kennu Oromummaa isaanii baay'ee bahu afaan isaanii dursa kennu. Keessumaa kan baay'ee ajaa'ibsiifadhu afaan isaanii dursa kennu. Bakka fedhan dhaqanii fakkeenyaaf hamma beektaa iddoo garaagaraa yoo ilaalte ispeesifikaalii bakka kana hin dubbadhu. Yeroo takka takka afaan Oromootti dubbachuu saalfatan jiru namoonni keenya. Garuu kan Harargee sadarkaa kan birallee jiraatan alallee waggaa meeqaa jiraatan yogguu walgaan afaan isaaniitiin yogguu isaan haasa'an afaan Oromootti yogguu haasa'an hedduutu akkasitti tola beekte. So jaalala isaan afaan isaaniitiif aadaa isaaniitiif qaban illee adda. Jaalala bakka dhugaan isin jedha jaalalaaf tokkummaa baratta baay'ee si jaallatu waan sitti ifatti sitti akkana. Si arrabsinaallee sitti arrabsinaallee ammuma sirkatti jenna garaa keessa gaachuun beekan amma arra si lolanii borgana fayyaadatan. Borgana fayyaadatan si wajjin nyaatanii dhugan. Si wajjin nyaatanii dhugu daayireektii dubbatu ifatti waan jiru. Waan sitti marsimatti hin boone fakkeessuu hin beekan. Uummata fakkeessuu hin beekne, uummata akkeessuus hin beekne. Jaallannaan immoo jaalalli lubbuu isaa siif kenna baay'ee. Dhugaa dubbachuudhaaf. So jireenya hawaasummaa akkasiin baradhe. Baay'ee wanta guddaa waanuma tokko ol kaasanii ilaalan. Namoonni tokko tokko sadarkaa maaliif kan ol kaasanii of ilaalan jiru. Waan tokko baay'ee ol kaasanii ilaalanii jireenya salphisanii. Ni beekan jiru. Jireenya jiru waan irraa deemaniif jecha. Salphisanii ilaalanii akkasii kanan baradhisi jechuun barbaada. Galatoomee dhiisi asitti heddumeessanii jira. Akkasii waan bira dabarraa jaalala Harargeetiin kan akkasii maraachaa jiru maati? Uummata wajjin gartee sooshaal laayif wajjin jiraatteeti moo bakka waan shakku jiru? Shiikii Harargee wayii takka jaalala si qabsiisa. Bakka sana hordoftoonni keenyaas akka baran Softi lagi. Akka adda nu baastuun barbaada hordoftoota keenya. Egaa dila jaalala akkanatti haasa'ee kana gartee waagaa jaalala gartee Oromummaa targuwaa san tanuu hawaasni qabu itti dhagahame immoo gartee chiikii wayiitu jaalalaan gaasii waxxaree gartee si adda baasa ammas gaafanna shamara Harargee jaalattee jirta. San dura osoo fi ati gartee hin deebisne dura shamarran Harargee akkuma beekamu akkuma ati beektutti amalli isaanii kutaa Oromiyaa fudhata kan keessa amalli isaanii adda kophaadha. Saniifuu isaan yookiin jaalattee beekta takkaa'oo si jaalattee jaalala si gaafatte jirti shamarran Harargee keessa. Egaa jalqaba irratti hawaasa Harargees nan jaalladhaani. Urgu jira. Maal natti erge yaa jama. Haroo maal immoo? Urgu jira. Kutattee haadha.
jechuun gaa maal hin dafqee dhuma warri jirtu jiru dubbanna gaa maal goonu kana barra dhoksaan beekanii si himee misiree mun jenne iccitiin naa qabisiin hin jenneen. hin dalidasi ittuma dhoosu bakka. Yaa dhugaa dubbachuu yeroo barataa ture jaalladhee ture shamarran harkii tokko. Okay qabadhaa gaa qabdu takkaayyee. Yaa adda bakka. Amalatti baruu dadhabe jalqaba malee isheetti beekte. Daareektii mas sitti dubbatti yoo sitti artes ammuma yookiin sitti dubbatu yookiin immoo si arrabsu beektaa. Garuu baay'ee jaalladha. Jaalladha fakkeessuun beekanii. Waan jaaladhugaa akka sirri si jaalatuuf yeroo masaroo si lolteessa. Yaa akkasii malee lola mana kan qabaatanii osoo hin taane lola yeroo jedhu nama lolu osoo hin taane like daareektii yeroo sana amala namaa amalli namaa gargari amalli namaa gargari egaa kan dafee haru jira kan dafee hin harrees ni jira garuu daareektii manatti himtu an sobee gaafa bira naannoo waan tokko dubbachuudhaaf akkasiin jedha maaraatooniin deemee akkas isheen daareektii maal jechuu beekta kana jechuu beekta nan dhaate si dura jettuu jechuu waan ati yaa jechuu barbaachisan jettee si dubbatti yaa anni garaagaraa beektii gama lixaan lixa oromiyaa irra dhufe beektaa amma tokko rijidiidha beektaa namoonni naannoo keenyaa baay'ee of qabu yeroo isin jedhu of qabu yeroo isin jedhutti jira miti yaada isaanii sin naqachuuf yookiin sirri sitti ibsachuuf irraa qusatan jechuu barbaade. Qusatu garuu firiidamiidha yeroo akka saasan waa'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Jaalladheen ture yeroo sana jaalladheen ture ta'uu adda bahu. Amma isa fudhatanii reessisu ni jirti. Amma heerumtee jirti. Alatti miti. Nama heerumee gartee jaarsaa hojii jaalalaan gurbaa maraachaa ni rogamoo taane yaa'u. Silaas gaafa ati barattu tolu jaalattan hangamma taa'uun. Kamitti na eeggiree egaa ulfaataa malee yaa na barsiifteetti waan baay'ee na barsiifteetti. Jaalalli maal akka ta'e gara laafummaa kana baradheera. Sababoota tokko tokko yeroo sanaa sababni tokko tokko jiraami. Namni tokko wal jaallatee wajjin duruu dhiisuu danda'a. Kana ture. Hojii gayyaa takka waan dubbadhee meeshaa dubbachiifte. Sodaata ni dhiyeessa sodaata. Ni beeka ni beeka. Kanaaf yaa namni kamiyyuu ni jaallata. Nama sadii jaalladheera amma. Dubraa argee. Kan biraallee walumattuu jaallachuu dandeessa. Jaallatte jechuun immoo wajjin jiraatta jechuun miti. Akkasuma hiree kenna. Addaafuu mala. Si galee malee laayifii namni kamiyyuu laayifii jaalalaa kamiyyuu dabarsuu danda'a. Akkas ture jechuudha. Okay, galatoon gaariidha. Asumaan shamarran argee jaalalaan tokkoffaa hayi gootanii jirtanii ifin shakkinaa bakka garaa dhiibata taa'an biyyaa tan fuudhu gaa rabbi beekaa garuu rabbi beekaa nuti gaanuma gaafa. Haayoon ta'e jechuun silaas akkanatti dirqama ilmi namaa tokko gizee baratee bakka guddaa gahee dalagaa qabate fuudhee ilmaan horee bultii godhatee jiraachuudha. Karoorri isaa gaafii nammas gaafa guddadhu anillee gaafa guddadhu na fuudha. Gaafa baasaan waan jagaa. Gaafa guddadhu. Meeshaa ilaafadhu maa asinitti hin daawwan guddatte bara. Hayi dhageenya ni gurbaan akkana. Maali hin galchine jechuudha barbaade. Eeyyis akkasi jechuun wanni jechuu barbaade haadha manaa ta'e godhattee hojii jiraachuu deemtu kutaa Oromiyaa fudhata kan keessaa kutaa tan filatta akka fedhii keetitti. Harargee irra tokko, Shawaa irra tokko, Wallagga irra tokko. Arsii irra takka. Ayi fudhata kam taatu? Irra takka. Aboo gaa boleeso. Antara as bira gannan kuttula. Dubbiin tun. Egaa hin beekamu humna guddaan jaalala. Akkasi. Ati jaalala wayi waasi goota bakka wajjuma jira bakka fuutee tumaara mara wajjuma wajjuma kuttahaadu waliin kuttahaa bakka bitee jira bitu bakka khalaas taatee toota kan jagaa gaafin teenya akkamitti fufte jirti ammoo waa'ee jaalalaa keessaa baanee waan biraa seenu yaada mee nu hordofaa.
Amma gaafa wallagga irraa dhuftu Harargee gizee dhuftu. Ati naannoo latti itti guddattees waan aadaa jechuun addaa waan qabuuf gizee Harargee dhufte wanni addaa takka wanni sun mudate maaltu jira? Kun Harargee dhufe naannoo keenyatti beektee Jimaa beekta gaa. Caatii. Caatiin biraa. Duriyyeetu warra barandaarra jiraatan jiru. Ijoollee duriyyee ijoollee jiru miti. Isaan barannee malee warra maasishee dhugufaa. Isaantu qamaa malee namni kan biraan qabu akkasitti beekna. Namni tokko Jimaa qabaatiin naan duriyyee. Ati duriyyee irraa dhumaati jechuudha. Duriyyee dhumaati siin jedhu. Nu biratti akkasitti beekama. Yaa Rabbi Kan dhufee jalqabaa namni hundumtuu Jimaa baatee deema beektee. Hundumtuu guyyaa tokko hin deemne akka tasaa barataa ta'ee waggaa tokkoffaatti deemee jennaan taa'inaan jedhan nan taa'e dhaqee. Haaya jedheen taa'e. Lowwa godhee dhufee narra kaa'an. Qabeenaan jedhan. Jimaa qabeenaan jedhan. Haaya rakkin qabanna. Duuba gattaa egaa hoo dhiiramii akkamitti qabaatu naan jettu. Ati mana akkasumatti ani qabee hin beeku Jimaa guutuu guyyaa tokko qabee hin beeku. Akkamitti qabane duuba Jimaa naan jedhan. Jimaa odoon qabeen akkamitti dhiiraanii naan jedhan. Lakki ani hin qabu akkas akkasii nagadhatanii dadhabanii dhiisanii hojjaa kan jedhamu ni jira. Hojjaan ni jira. Hojjaa yeroo jalqabaaf hin dhuge. Yeroo jalqabaaf hin dhuge beekte. Hojjaa jechuun hin jiru isin bira? Hin jiru. Hojjaan dhaabbatanii hin jiru. Ooruutti. Hojjaa. Gabareen wallaggaa ooruutti. Hojjaa jechuun maal beekte? Dalagaadha. Kan dhugamu tokko hin jiru. Hojjaa jechuun amma asitti hojjaa osoo hin ta'in bara laala amma xiqqoo si harkaa jallate. Waan loqota Harargee Hajimarra dhugummaan taa'ee haadhanii wal keessa. Haadhanii wal keessa naqanii. Egaa hojjaa osoo hin ta'in hojjaa jedhanii. Hojjaan sun aananii fi bishaan walitti danfistee qimamatti gootee akkasitti qalasatti yookiin kubbaayyaa ni jira. Isan jee. Hin jiru isin bira? Hin jiru. Bunuma dhudha buna gurraacha. Biratti buna gurraacha dhugama. Ajaa'ibni nama dhufee waan majaa'iba dhagahu jiru jira. Kan jiru ba. Duuba kattaa gurraatti buna gurraatti isa dhabna beekte. Bunni asis numa jiraa bire. Hojjaa kun garuu hin beeku. Dhugee hin beeku yeroo jalqabaaf hin dhugu. Jimaa dhiisteeti. Gaafa na kennanii na wallaani maallatti fakkaatee dhugee hin beeku beekte. Makkiyaatoo fakkaata. Makkiyaatoo akka makkiyaatooti garuu adda makkiyaatoo irraa. Makkiyaatoo miti dhugee natti kolfanii yeroo sana Jimaa akkamittiin qabaatu jedhanii kan biraa immoo mana gaddaa deemu guyyaa tokko. Mana gadda taaziyaanii beektaani? Taaziyaa. Awwan si caalatti hin beekaa bara tokko dara arginu. Taaziyaanii hin beekaa. Taaziyaanii beektaa? Ni hin beekaa. Qajeellotti beektaa? Qajeellotti hin beekaa taaziyaa. Ni ollaa jee. Dhugaa. Taaziyaa sadi beektee? Dhayita taaziyaa jechuun. Taaziyaa deemnee namatu du'ee deemne. Hiriyaa keenya kenna tokko maatiin jalaa du'e. Deemnee akkas jennee fayyadamni kenna beekte. Gaddu jirtan. Gaafa laallu namni taa'ee qamoo jira. Ajaa'iba ati haayoo. Dogoggorree mana biraa seenne moo jennee gaafa laallu. Namni taa'ee qamoo jira beekte. Mana taaziyaa namni Jimaa maaqamaa jettee yaadu jirtan. Ani yaadutti jennee beekte. Ilaali ammas. Hundumtu taa'ee qamaa. Egaa kalcharii nama wallagga oguu dhufte buna dhugii siin jedhee buna sii kenna. Buna sii danfisnaa siin jedhu. Mana taaziyaatti? No. Mana taaziyaatti bunadha. Bunaa fi shaayii jira. Teessee daamaa wanti jedhamu jira. Ni beektaa daamaa? Daamaa jechuun qumaara gaa. Kaartaa taphatama sana. Eega. Isa bataanii taphatu. Taaziyaatti moo? Dhageessanii as dhufee mana taaziyaa uummata dalagee dadhabee Jimaa qabamu jiru ajaa'iba. Garuu isaan qumaara taphatan. Bakka kumaara wal lollaa wal nuti boqsiifaa waltumna. Laa ayoo. Kana waan baay'ee waan. Dhayitee Jimaa qabamu jiran. Jimaa nannee beekte. Akkamitti Jimaa qabu taa'anii maal jechuudha jedhe. Jimaa jechuun beektaa yeroo nu biratti waan biraati. Reefu dubbattee waan qoosaa jiran hundumtuu taa'ee lafa taa'ee qabaa beekte. Waan addaanatti ta'ee jechuu barbaadee fi hin dagattu kan. Jimaa qabee hin beeku. Hangamma. Hangamma hin qaban Jimaa. Murasa qamaasisu? Amata kudha takka taa'ee amma hin qamaa. Akkam ismaar kaawwatanii si qamaasisan. Umurkuullee hin qabamu. Tadalamsoo hin qabu.
jechuun maqaa eessatti Saayibonni kiyya beektaa. maqaa kamitti gabbarte maqaa isaa? Niin beekamitu. Saayibonni kiyya ni dhufu mana kiyya. Taanii qabu bira ta'ee ispiraayitii biraa dhugaan. Yookiin looyisii isaan nyaadhaan. Garuu guyyaa tokko muka isaa ilkaan argadheen jira. Malee isatti hin jirre. Maali beektaa? Ani oduu araadii hogguna qabu fakkeenyaaf buna suusii bunaallee akka tokko na godha beekte. Baruu waan hin barbaanneef malee. Hawaasni yaa dhugaa wanta kan mana yaadachiiste. Ati jimaa haqamuu diddee dhiibbaa nama miidhamoo naannoo akkasuma walumaa galatti nama miidhamoo maaliif qabamuu didde miidhaa isaa sodaatte moo dhukkuba qaba moo waan qorattee ni qabda. Mooran kan isiif maasii fakkaate jechuun qaboo kan hin barbaannee fi yogguun isa dhabu akkamiin ta'a. Araadi isaa yoo naqame. Bunaa fayyoo sun fakkeenyaaf amma jimaa sun yoo jiru ta'e jimaan qabaatu yoo ta'e. Ni rakkadhaa jettee. Baay'een isaanii hiriyoota kiyya ni beeku. Ni hiraaru beekti. Ni haraaru. Deemanii fidachuuf hagadan. Akkas. Pilaas immoo qarshii baastee bitta. Qarshii yeroo sana maatiin nuuf kennanillee kan jimaan qabu jimaa eegsidha keessa. Okay, immoo gartanii dubbii waan inni jimaa dhiisee harma fedhu dhiisee baay'ee. Kana actually utuu jimaan qabaatee maatii kiyya biratti waan biraatti. Isaan ni roolanii oofan. Ilma bogeetu dhugaa isaa bade tuuriyyaa hinaan jedhu. Sumaa nama nagaa miskiina kana. Kan nama nagaa akkas naan jiru. Inni isaanii jimaa hin barree. Akkuma beekamu jimaan madda galii dinagdee keessumaa kan argeeti. Ooyiruu kam keessa illee ni jira. Biyya keenyaaf illee galii guddaa argamsiisaa jira. Dinagdee. Waan qoosanii ni miti. Dinagdee dugdaa uummataan argeeti. Qoosuu hin dandeessu. Balleessaa jechuun dandeessu. Jiraachaa waan ta'eef. Ammumaan asii qaluu si godha. Amaa keessa isaa balaan si dhumatti eeguudha. Osoo ati harar keessaa achi baatee hawwataa hin gala. Akkasii waan taphatanii ni miti waan dhuga. Bu'uura dinagdeeti beektee dinagdee biyyattiiti. Magaalaa keessan akkuma beektu. Magaalaa daldalaati. Hawaasni baay'een asirratti yaa'atti damee gurguutuu hojjetu. Gaafa namni baay'ee suuraa isaa afaan kaasa gaafa namni jimaa walakkaa fuudhu sana. Waan addaati bakka baay'ee maaliif dinagdee biyya keenyaaf dhiyeessaa jira uummanni sirraa fayyadamaa jira waan ta'eef waan jajjabeeffamuu qabu. Akkasii yaa dhugaadha mootummallee karooratti baasuu jira. Baay'isuunis immoo gaarii miti. Doolaara fidaa. Baay'isuun gaarii miti. Qamoon ba'a. Ani amma qamaas hin qabahin asiniin jedhu dubbii bada. Asii kun boksi. Eeguutti jira akkuma qabaadhaa isiin. Akkasii wanta jiru immoo effektiin fayyaa irratti qabu immoo yeroo biraan sin barsiisa. Gaafa na biraa deemee sin hin barsiisa. Dhugaan seenaan hin feene. Biruma kuttanile. Akkasii hordoftoota keenya. Hayyee hordoftoota keenya gaaffii deebiin keenyallee asirra gabaabbachuuf deema ammoo isaaf carraan hannina. Jechuun gaammaan gaazexeessaa beeka. Gaazexeessaa taate mana kiyyatti dhufte. Aboo manni keessa jira manni kee wallagga jira. Hordoftoota keenya ashoofi jirra. Isin boorsumaaf dila kana rakkachuu jirra. Ni beektan jennee yaanna. Akkuma qofaaltan barbaanna. Seequun sunnaadha akka amantii islaamattis hedduu bareedaadha. Fayyaa keenyaaf Fayyaa gaariidha. Kolfa jaallataam isaanis. Sarama jirra malee waan biraatti miti. Waan biratti hin fudhatina. Walumaa galatti dhaamsee ati ilmaan Oromoo addunyaa rabbii uummatana gubbaa jiraniif qabdu. Karaa seefaneetiin jira dhaamuu dandeessa. Galatooma hundi keessanii egaa ani lixa Oromiyaa irraa ka'een baha Oromiyaa jira. Seentiraal Oromiyaa illee deemeera. Namoota baay'ee wajjin jiraadhee argeera. Uummata Harargee immoo wajjiniin jiraadhee wajjin nyaadhee wajjin dhugee argeera. Hawaasa naannoo kanarraa waan tokko baradha. Jaalalaaf tokkummaa. Dhuguma isin jedha. Jaalala yeroo jennu afaan hin miti. Gochaan argineerra waan ta'eef dhimma hin qabanii si jaallatu. Maqaa kee isin gaafatan afaan Oromoo haasoo kee dhageenyaan mataa isaanii dhufanii si simatu. Baay'ee. Kanaaf irraa baradha. Tokkummaaf jaalala. Afaan isaaniif aadaa isaanii namoota dursa kennanidha. Ni galee kanaaf eessaa dhufte illee isin gaafatan baay'ee. Gandatti irraa dhufte illee isin gaafatan. Ni galee. So kana jechuun bakki biraa akkasii amma tokko hawaasni naannoo kanaa karaa kanaa baay'ee aktiividha.
dhugaas ni jira. Kottaas ni jira. Kottaa jiraadhaatii waggaa tokko waggaa lama jalqaba baay'ee jijjiirameera baay'ee. Amalli koo akkasii ture. Waan tokko salphisee baay'ee guddisee ilaalu salphisee ilaala. Waan inni dubbadhu yeroo baay'ee ifatti hin dubbadha. Nama dhoksu. Maatiin koo maatiin kiyya ni ajaa'ibsifatu. Maal taate naan jedhu. Ni jijjiirame naan jedhu beekte. So mata addaa uummata jaalalaati. Jaalalaaf tokkummaa qabaannu. Kutaaf gandaaf amantii wal qooduu adiifnu. Hundumti keenya Oromoodha nuti. Fakkeenyaaf obboleessa keenya kana wajjin Hamzaa waliin kan wal barre Oromummaatu wal nu barsiise. Gaara argeeti. Baha Oromiyaa dhalatte lixa Oromiyaatti dhalatte. Oromummaa amantiin adda nu qoodne amantiin keenya gargari. Ni gala miti. Amantiin Musliimaan Kiristaana. Jaalalaan wajjin nyaannee wajjin dhugnee mana kiyyas ni dhufaa wajjin na waamaa na yaamaa. Dhiyoodha kan wal barre garuu qaamaan kan wal barre garuu akka maatiitti wajjin jiraachuu jira. Jechuun barbaada tokkummaaf jaalala qabaannu atillee guddaa galatoomii. Orkeen jira. Shaaworiin gala deeme. Orkaas irraa goggogee. Thank you.